Sidee bochaan ture bara dheeraa har'a rabbiin galatu eegaa si argadheera baruuko dhoksaako hiyyummaan sammuu hamtuudha guddaa nama miti bishaan keessa dhaabbatanii bishaan dheebotanii waatiin tala malee dhiiroo baaniin galanii adeemsan tolanii kan bilchaate bilcheessa abbaatu waan ofii jabeessa egeree boruu dhaloota soroorsa kitaaba dubbisuu nguutuu nama taasisa kai tattaafadhu kai yaadaloota qubee sina dagachuun koo guddaa na hubee ana guddaa na hubee tattaafadhu kai yaadaloota qubee sina dagachuun koo guddaa na hubee ana guddaa na hubee kitaaba dubbisuun nama qaroomse haqa uummataa ifatti baase damaa fi gagaa gargar baase durree guddinaa si agarsiise tattaafadhu kai yaadaloota qubee dubbisa dhabuun koo guddaa na hubee ana garaa na gubee tattaafadhu kai yaadaloota qubee dubbisa dhabuun koo guddaa na hubee ana garaa na gubee Ciisee mullee ergan si dhabee noorii qabdaa yaa kitaabe Ciisee mullee ergan si dhabee noorii qabdaa yaa kitaabe Ciisee mullee ergan si dhabee darraa kee qabaa dhaloonni qubee Ciisee mullee ergan si dhabee darraa kee qabaa dhaloonni qubee Ciisee mullee ergan si dhabee noorii qabaa dhaloonni qubee Ciisee mullee ergan si dhabee noorii qabaa dhaloonni qubee Shangara galche Taida nami gumata hayunsi gumache Kalmesena shangara galche Taida nami gumata hayunsi gumache Barrun dhaloota galada Soora dhaloota qubee Arsadanu kafalee artiin agartuu sabaati akka daawwitii yoo filaalee Doriyaa kitaaba baruu Doriyaa kitaabee qorannee dhugaa yaa baruu Doriyaa kitaaba baruu Doriyaa kitaabee dubbisnee seenaa yaa baruu Doriyaa kitaaba baruu Doriyaa kitaabee qorannee dhugaa yaa baruu Doriyaa kitaaba baruu business in a habaru Mona